داديو قلا يقينا ذكري في قرانا كامل فرا أممي جيرين جزاوى اللفاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبدمتوتا في جالة متوتا ودفتوتا حد جافر أكم نقافي يا قاري جرتو نقوما نقاك السني كنياتن الأعداء بقنقا ثاتني بقنقا جراتني يويا أمس يويا سنين جريجرة يرو تكو تكو نتيجة شارع يرو تكو تكو المينا ما تكو osoo in argin yookaan osoo tiyaadin waa tokko viidiyoo tokkoon argee namittitu jaarsa isiitirratti piraankii dalagaa jaarsa isiitii ammas immootu haadha jaarsati soddaatii jechaadha. Piraankii dalaydii Pranki kana yoo dalaydu akkam gooti intala isiitiin finyaa qabadhu karra duuba dhaabbadhu jetteeni finyaa qabadhu karra duuba dhaabbadhu jetteeni intalti mootu finyaa qabattee karra dura dhaabbatti maaliif beeytanii dhoosuuf jechaadha. Isiin immoo akka nama hattuu mana seenee iwarwaatti akkas godhattee nadhiisi maaloo maal jettee warwaatti amma namittiin kuni finyaa isii daa'imatti yoo dhommoksitu yoo dhoostu jecha baqa namichi abbaan ijoollee jaarsi namitti haadha ufii gatee daa'imman ufii gatee innaatee luka kiyyan na baasa yoo jedhu fiiginti haadha gatee haati mootu rifattee kuftee lafatti gaggabde yaani baqa feenti baatee nama guddaadha. Yeroo garii jechaadha wanti nu osoo yaadin kolfaaf taphaaf hojjennu akka nama nu bira jiru yookaan akka nama nu cidhaa jiru miidhu beekuu qabna. Maaliif jennaanini wanti nuti yaadne suni akka hin taane beekuu qabna. Fakkeenyaaf yoo piraankii walitti manii dalaganii okay of course rakkoon qabu garuu osoo ofitti walitti himanii akkanumatti callisanii nama gugurdaa irratti keessattuu nama gugurdaa irratti piraankii jedhanii surprise jedhanii tarii namni sun osoo onnee qabaatee osoo dhibbina dhiigaa qabaatee gaggabee kufuuf amala. Mee fakkeenya asirratti waa isinii fudhaa. Adaadaa kooti jirti obboleessa abbaa kiyyaa hangafa abbaa kiyyaati. Abbaa kiyya dura isitu dhaalate ichi booda abbaa kiyya dhalate maatii isaaniitiif jecha maaloo taate wayyaa mucaan isaanii yeroo asiin dura waraana dirqiin oofan jecha ilmasii gara waraanaa oofanii injiru gara waraanaa deeme. Mucichi garuu nagaa qaba nagaa jira lubbuunis jira hagasi booda yuu galee wal argine faamilii wal argee jira. Tokkummoo dubartiin tokko dhuftee yoo maal jetteen wayyaa Aishaa jetteen bar mucaan kee waraana keessatti du'ee hatta reeffayyuu hin argine arguu hin dandeenye mootummaa si dhorsanii jetteen. Wallaa adaadan tiyya damgifiiti jedhan kana qabanii achumatti gaggaban indoom fuudhanii sireedhaan baadhatanii baadiyyarraa hamma magaalatti makiina fi motora eeguu hin dandeenye achi booda mana abbaa kiyyaa fidanii achitti yaalamanii yaala fudhatanii hagarii barii barreessanii funda ga'anii argitanii yeroo garii jechaadha namni waa himuu jarjaru namni waa wanni jedhu kuni gaarii miti. Indee fakkeenya fi adaara kiyya sanii akkasitti adaaran kiyya baay'ee miidhamtee baay'ee jarjarte aslan feentii naqalte hin yaalamte jechaadha hin yaalamte fayyite subhanallah. Namni yoo waa himu kuni waa jarjaree waa himu kuni wallahi gaarii miti hamma lubbuu namaa baasutti ga'a jechaadha. Namni tokko waa himuuf jarjaruun qabu tasgabbaa'uu qaba. Ammallee asumatti waan wal fakkaataa jecha gaaf tokko jaartii obboleessa abbaa kiyyaa jaartii adeera kiyyaa yookaan abbeera kiyyaa yookaan abba guddaa kiyyaa jalaa obboleettiin isii duute.
obboleettiin isii yoo duutu ittiin himnu dam giffiti jedhan kana qabdi yooma san feentiin akkattiin gaggabdi ani waan beekuu fi asiin dura waan du akkasitti itti himnee rifachiisanii fi ani ittiin himu dubartii waamnee nama biratti finnee tasgabbeessinee itti himnaa jedheen ammallee yeroo abbaan isii du'u surprise isii godhan itti mani callisaniituma isima akkanatti inni jettu saruu yeroo san ulfaa dayuu kaate abboo ji'a 8 fitte saglaffaa jirti na fakkaate itti himani ani wallahi ittiin himnu akkanatti gaarii miti asiin durallee ingaggabdee jedheen abboo maal taati maali duuti duruu jirti hasabbartu baal jedhanii dhufanitti man wallahi feentiin aqqartee miire ingaggabdee miire bishaan itti nayi aannan obaaf kaan jen maal jen mukayyifalti kaaf itti hurgufna eessana keetta bifti kiyu amma ka achi ganaa fuudhanii asumatti jiddatti suuditti ganaa ambulaansii waamanii ambulaansiin mana yaalaa fidanii marfeen kennameefi gulukoosiin kennameefi irraa gale maal asii godhaayu jettu irraa galu kanaafuu namni garii dafee waa himu kuni namni immoo nama gugurdaa irratti haadholii irratti abbootii irratti firaankii dalagu kuni ani sammuun isaanii kun dalaydimoo dalaydu jedha maaliif jennaan nama hangana gagga'u kan nama gugurdaa kana haadhotii irratti abbootii irratti akkamitti firaankiin dalagatama akkamitti surprise jedhanii surprise ni yubar nama gaggabsiti maaliif jennaan nama rifachiifti yoo waan tokko osoo ati niyyatini yaani dhufanii wanni si jedhani ni rifatta kanaafuu akkamitti hoo xayyu booya namatti mani alleen gaaf tokko waan akkasii ta'e homo fedhe haa ta'u dur namatti munduratti addaan baafatanii namni sun hagam walitti dhiyeenya qaba namni sun hagam nama san jaalata namni kun hagamoonni jedha laazim dursanii gaafachuudha fakkeenyaaf namaan sirritti jaaladhu tokko yoo du'e ebeluun du'e jedhanii yoo natti mani ani miidhamuu fa'ammala garuu yoo tasgabbaa'anii suuta namatti mani bareedaadha wallaahi bareedaadha ani subhaanallah naa ajaa'ibsiisa namni akkasii amma dhiyoo tanaa intala namitti xiyyatanaan adaadhaa jettuunitu jira hojjettuu qabdi hojjettuu Itoophiyaa haati jalaa duutee maal godhanii adaadaa wayii qabdi makkaa kana adaadan suni mee madaamii see dubbisaa itti naa kenni jettee mucayyoon madaamii sii in dubbistee yoo madaamiin dubbistu mee biraa achi siqii jettee itti himte waan akkanaati obboleetti yadduu eeggaddarra jirra akkam godhaa mucayyoo kanatti anachitti itti himuu hin barbaadu mucayyoon xalaba jirti anachitti itti himuu hin barbaadu yoo achitti mina jalaa miidhamti haadha sin qabdu sanoo abba sin qabdu akkam godha jennaanini wallahi namitti rahmata subhanallah yuma san maal jetteeni ana baante haliimaan han jedhanisitti haliiman hin jirti haliiman dhayxee itti himtu jennaan lakki yoo danda'ani haliima waliiniyyuu dhayxee nu lamaan walitti bira dhufne teenneetti himna jette achi hin dhuftee makarraa ana isii bira teennee mucayyoo sabbarsiisnee itti himne kanaa mucayyoon guyyaa tokko wallahi osoo midhaan bishaan hin jedhin akkasitti qooqa oolte kama hadiifa obboleeyyoon keessanirratti hamummatu kijaafi kama baqa mucoon tunillee in jiraattu haadharraan haftu jenne rabbiin isii hambise subhaanallah kanaafuu adaadaa isii wajji deemnee taaziyaatti himnee sabbarsiisnee biraa gallee amma ka namni wanni piraankii nama gugurdaa godhu kun waa guute bar yoo biyyatti galan keessattuu viidiyoo tokko yoo hojjetu barbaadatti yoo guddatu barbaadde waa hedduun guddatta kanaafuu waanuma hin guddanne waanuma ni jecha amma fakkeenyaaf piraankii akkamii akka Sa'iidoo fa'a amma Sa'iidoon fakkeenyaaf diraama hojjetaa jiran Allahu alam mucayyoo sanii tarii maallaqa kafalanii ta'a tarii immoo akkanumaan ta'a Allahu alam garuu waan diraama hojjetaa jiran osoo dhugaa yaani osoo dhugaa Sa'iidiin fuudha taate osoo dhugaa Sumayyaan akka Sa'iidiin fuudha jedhu kana taate Sumayyaanu akkana jirti yoo naqaate ila zara manzari isaa yoo dandeetti balleessiti tokko kana
inni lammataa mootu namni tokko yoo kijibuu hede fakkeenya fi kaleessa namni viidiyoo isaanii hordofne hin jiru ayyuun gajjettee deemti tirata tirsanii gama gamana qabanii si maqaan mucaasanii eenyudha yaa rabbi na jalaa badee eenyu si badaati yaa rabbi kiyya assu maadri mucaasanii fi